Hi guys, kabajamtootaa fi hordoftoota hayyuu vaa'in akkam jirtan nagayaa fayyaadha. Ramadaan Kariim isiniin jecha guyyaa har'aa kanas barnoota bareedaa fi irraa gammaddan tokkoon isinii qabadee dhufe. Barnootichis akkamitti akka subscribe fi like keenyas hide akkamitti godhannu yookaan akka namni ijaan hin agarre akka itti hin mul'anne nu malee akka namni hin agarre akkamitti godhanna. Egaa icciti teessan namni beeku hin qabu. Subscribe istee dislike and like istee tokkoyyuu namni akka hin agarre akkamitti dhoyfanna kan juun isinii qabadee dhufe akkuma iskiriin irratti garaa jirtan kanatti akkamitti akka dhoyfannuun isinii qabadee dhufe barnoota guyyaa har'aa kana osoo ittiin seenneen duratti namoonni chaanala kanaaf haaroo taatan maatii kiyyataa subscribe godhadhaati maatii kiyyataa mallattoo notificationii yookiin beel icon madiitti argamtus on godhadhaa akka barnoonni kiyya salphatti isin qaqqabuttiin isiniin jaa. Egaa meegamoo hojii keenyaa waliin haa seennu. Egaa daawwattoota kiyya kunnootii ammaan tanaan Chiroomee keessa galuudhaan YouTube studio keessa galaadhaan isin gama feetaniin galaadha. Googiliin filadha googiliin meeseenee isin garsiisa. YouTube studio.com jeetiin sagaleedhaan barreeffachaa jira. Kunnootii namni feetan kunnootii gubbaa kana tuquudhaan sagaleedhaan barreeffachuu dandeessan. Amma achi wada YouTube studio keessa niin seena. Amma YouTube studio keessa seenaa Chiroomeedhaan. Galaadha keessa ergasii mallattoo sadeen gubbaa irratti argamtu kana diiskitoop saayitii keessan ibsadhaadhaan isin mallattoo sadeen gubbaa irratti argamtu tanaan diiskitoop saayitii keessan ibsadha akka koompitaraatti akka inni mul'isu akka kiyyaa kan xixiqqeesse as godhuun sadeen kana gubbaa irra tuquudhaan kunnooti tuqaa bakka duwwaa kanarratti al tokkoof iddoo duwwaa kanarratti al tokkoof tuqaa isaatii guutaadhaan isin kunnooti akkanatti naa guutan xixiqqeessee isiniif fida. Amma as keessaa wanni isin filachuu qabdan kunnooti gama gadii kanatti settingii xiqqoo takkaatu argama. Settingii akkana tarkisuudhaan kunnooti settingii xiqqoo takkaatu argama. Settingii tana kunnooti settingii xiqqoo tanarratti al tokkoof ni tuytu kunnoo settingii tanarratti al tokkoof innaa akkanatti tuytanii salphumatti akkanatti kunnoo isiniif baasa xiqqoo si xiqqeeffadhaadha. Amma achi booda kunnooti channel kan juu kana keessa galaadhaan isin jaame channel kan juu kana keessa galaa kunnooti channel kan juu kana keessa innaa kunnooti mee isinitti agarsiisa. Channel kan juu kanarratti al tokkoof tuqa channel kan juu kanarratti al tokkoof kanatti isiniif baasa. Innaa amma isin as keessaa kan filachuu qabdan kunnooti advanced setting hanjuu kana filadhaadhaan isin jaa. Advanced setting kana innaa kana keessa tuytan akkanatti kunnooti isiniif gatarreessa. Innaa amma isin as keessaa inni akkanatti isiniif baasa waan ta'eef inni akkanatti isiniif fida. Kunnooti iddoo duwwaa kana right godhee isiniif fida. Isin ammoo akkam godhuu qabdan akka inni hin mul'anne right kana akkana tuquudhaan irraa of ta'a akkana dhiifadhaadhaan isin jaa. Erga ammaan tana akkana dhiifattanii booda kunnooti salphumatti ammaan tana subscribe keessan akka inni hin mul'anne gootanii jirtan kunnoo akkana xiqqoo as siquudhaan ammaas seefii kana tuquudhaan seef godhadhaadhaan isin jaa. Ammaan tana erga seefii godhatanii booda kunnooti ammallee waan biraatan isin garsiisuun qaba. Uploadii kana keessa galaadhaan isin jaa. Uploadii kana keessa upload defaults kan juu kana keessa innaa akkana seentanii innis akkanatti isiniif gatarreessa. Innaa akkanatti isiniif gatarreessu kunnooti amma akka chaanaliin keessan chaanala gurguddoo hundarratti akka mul'atuuf kunnooti akkanatti fayyadamaadha. Kunnoo akkanatti akka kiyyaa kanatti chaanala gurguddoo fayyada beektan hunda itti guuraadhaan isin jaa itti heddummeeffadhaa. Amma seef godhaa baame seef gootanii erga baatan booda ammaan tana erga seef gootanii akkana keessaa baatan booda akkamitti akka dislaayikii fi laayikii keessan akkamitti akka dhoyfattanis mee na waliin turaati na waliin laalaadhaan isin jame. Amma kunnooti salphumatti gara YouTube studio keenya haa seennu. YouTube studio keenya keessa erga akkanatti seennee booda dislaayikii fi laayikii keenya salphumatti irraa balleessuudhaaf kunnooti innaa akkana seennee booda akkanatti viidiyoo dhoysuu barbaanne san irratti al tokkoof mee kanaan dhoysuu barbaada kunnooti kanaan dhoysuu barbaada kunnooti mee kanarratti al tokkoof haa tuqu innaan akkana kanarratti al tokkoof tuqe akkanatti nu baasa. Jeneroonni akkana nu baasu kunnooti gama gubbaa kana qalama xiqqaa tokkotu argama. Qalama kanarratti al tokkoof innaa akkanatti tuyxanii booda akkanatti nuuf baasa. Ammaan tana innaan akkana nu baase kunnoota keessanillee barreeffadhaa isin jeetiin jira viidiyoo kanarratti. Amma achi booda gama harka mirgaarraa gama harka bitaatti akkanatti ichooftan laal akkanatti
kanatti ichooftan harkaan qabdanii akkanatti jechooftan laa kunooti yookaan gama gubbaa kanarratti kunooti advance kan juutu argama advance kan juu kanarra kunooti kanarratti al tokkoof innaatu tana kanatti isinii baasa kunooti ammaan tanagaa akka inni hin mul'anneef viidiyoon keessan akka hin mul'anneef kunoo kanafirraa cuftu user can view rating for this video kan juu kana akkanatti cufaadhaan isinin jaa naa kana cuftan gama gubbaa kanatti seefiitu argama seefii kanarratti al tokkoof ni tuutu seef gootanii keessaa ni baatu salphatti kana keessaa ni baatu irraa deebitanii ammaan tana mee waliin haalaallu YouTube kiyya keessa seenne amma YouTube kiyya keessa ergaan naan seenne booda kunooti YouTube kiyya keessa seenne mee waliin waan ta'e haalaallu mee kunooti ammaan tana viidiyoon san kan jalaa kanaami kanarratti naan al tokkoof tuqu Ashamaa argamuun kabajamtoota fi hordoftoota kiyya guyyaa irraa kanas barnoota bareedaa tokkoon isin gammaddan isin irraa turuu yaabbiifama isiniin jecha akkamitti irraa gammaddanii jirtan barnoota guyyaa irraa akka irraa gammaddanii fi akka irraa gammaddan abdii guddaan isin irraa qaba hamma barnoota biraatti walitti deebinutti nageenyaa turaa isinin jaaladha isinin kabaja daawwattoota kiyya baay baay.